ta'uun suuraa daa'ima kanaa kaaftee malee. Haaramoo dhufetu si ergee akkaawunti sirra gubaa لا لا أنا nama jiru argara malee kadhaa yoo koomentii akkasii. Ennaa akkasidha maatii isaa. Akkasii hundiin keessan jajjabina kadhadhaa fi jaalladhaa Salama seenanii Omaanuu walii arginu. Isa haa kutu rabbi karaa rabbi isa haa kutu karaa rabbi haa jitu. Omaanuu walii arginu. Wallahi rabbi Omaanuu isa walii agarsiise. Ijoollee jireenya gaarii rabbi. Koomenti kan keenya koodii si nafsi kan raabinti baay'ee tokko Tanfadhaa gaafa jedhu viidiyoo isaa kun ammaa yoo barbaadan laafii isinitti agarsiisuu hin danda'a. Waraabni gadhiisnee naannoo torbee lamaan kana asitti gargaarsa gaafachaa jirra. Birrii 300,000 wayirra gahaa jirra. Walitti sassaabnee fi wanti ta'eera dhuguma yoo isin lammii keessaniif hin birmattu ta'e miidiyaa irra naanna'aa jira. Akkaawuntiin isaanii yoo viidiyoo isaaniis ilaaluu barbaadan peejii koo kana jala galtanii ilaaluu dandeessu. Mee oliif haa birmannu isa jiru inni ta'eera silas wanta ta'e baay'ee Oromoon qaba. Deebisuu wanta hin dandeenye. Amma garuu mee amma namicha kana hin beeku garuu amma baay'ee micaansa sadumarra gahaa jirtu beekta. Kanaafuu mee yoo barbaadan viidiyoo isaan isinitti agarsiisa. Yoo barbaadan immoo mee ana jalaati ilaalaa gala viidiyoo peejii koo kana jala jira. Yaada naa laadha. Hayyuu dhugaa keeti obboleessa keenya kun jechuun sunis yaada ofiitti of danda'aadha beekta. Sunillee dhugaadha bareeda. Oromoon dhimma namaaf birmata. Bakka jiru yoo birmata hunduu. Jechuun ijoolleen biyya Arabaa keessa ta'anis kan biyya keessa osoo hin taane baay'inaan ijoolleen biyya Arabaa keessa ta'an guutuun isaanii dhimma birmata dhimma Oromootiin dhimma rakkataa keenyaatiif dhimma birmatan. Garuu akkuma ta'e wanti wayii darbee dogoggora sun hin taane yoonii wanti wayii dhimma akka fakkeenya daa'ima xiqqaa kanaa yoo ta'e booda dhufanii nama masifatan. Yoo sanoo akkas hin taane har'a maal godhuuf teepteef jette. Yoo sanoo akkas hin taane har'a maaliif booda. Akkas namaan jedhu akkasii obboleessa kiyya rakkoon jiru. Oromoonis dhimma namaaf birmata. Hunduu wanti ani Oromoo qulqulluudha ta'ee wanti rakkoo keessa wantoota tokko hin jiru. Haa ta'u wal masifachuma kana saadhiif immoo akkasumas kan maallaqa guddaa gaafata illee rabbiin haa gargaaru. Nullee hin jallimnu hin gargaarra hin jallimnu akkasii jasaa kan keessa rabbiin si adeemsaati illee bakka viidiyoo isaas maxxansitee fi akkasiis hin jira obboleessa keenya galatoomii. Warreen gargaarsa barbaadanis fooloo isaa gaafadha fooloo isaa deebisaa fi si jajjabaadhaan Oromoo koo. Salaam alaikum. Hayyee viidiyoo isaa tokko argee jira ani viidiyoo argee jira. Viidiyoo isaa argee jira daa'ima waggaa lamaati birri 800 nu gaafatanii jedhanii viidiyoo argee jira. Dhugaa dubba gargaarra baay'ee gaariidha. Waanuma qimee keessanii gargaara. Video share godha even share godha gargaaruun caalarra share godha tariitii wanni kun namni tokko cufuu waan danda'udha mallaqa kana share godha oo share gootan namoota baay'ee bira hoogee namni baay'een garaa nahee ni gargaarata share godha wal jala share godha warri gargaaruu barbaadanis immoo follow isaa deeffadhaa ta'u isa keessaan dubbisa gargaara akkaawuntii isaa laan argattanii warri gargaara isin jennaree Oromoo ko andoo boorraa ka du'uuf karaarra jiru otoo balaalleessine gaarii na fakkaate akka yaada kiyyaatitti dhugaa norba gana gaanuuf ta'aadhooti jira taataaf godhaa meerri jala jirtan Maal taataaf godhaa inni kun maal ta'e jettee wanti isaan hangalee bar. Daa'imni jira bichitiya Facebook irra hin jiru nagarree Facebook irratti nagarree Inni ilaalle. daa'ima kanatti torban irra Facebook irratti deemaa ture. Nu gargaara birri 100 nu gaafatanii yookaan ajjeesna jedhanii hunnaan beekamne jedhamaa ture iyyuu. Wayii sababni isaa akkasiree biyya Itoophiyaa keessa waan akkanaati jira obboleessa kee fudhatanii birrii amma kanaa fidi abbaa kee fudhatanii birrii amma kanaa fidi amma kunoo daa'ima isa biyyi tana fudhatanii birrii 100 fidi jedhanii birrii san kennuu dinnaan ajjeefamee kunoo har'a du'ee jedhanii
nu hiyyisiisaa jiran jechuudha. Kun waan baratame bar biyya Itoophiyaa keessatti waan baratame. Maallaqa nama gaafatanii nama qabatanii. Rabbiin biyyoonni itti bal'atu. Jalqabanii danda'anii nama gurguddaayyuu affanaa birrii haganaa jechuu jalqabanii hanqaasa dhageera bara waan akkanaa kana jechuudha. Waan bada jalqabameera. Baay'ee ulfaata. Amma jechuudha dubbiin wayiillee nama akkana godhee garuu namni abbeeratti oolu daa'ima kana obboleessa oolu gisee akkana godhu baay'ee tokko nama qaanisa dhugaa waaqayyo. Obboleessi nu aadaa namaa xalaata jechuudha. Dhugaa waaqa. Amma dhugaadha mucaan kun darbuu ajjeefamuun isaa dhugaa bartaniitu jiran meetuma yaani akkuma olola gadhiifamaa jirudha. Habibti tiyya feesbuuka seenimee artistoonni keenya jiru postotanii jiran artistiin itti gaafatarii gallakkisee jira. Caalaa Bultumee gallakkisee jira. Artistoonni Oromoodhaa gad waan kana isaan illee gad tanaan durallee nu gargaaraa jedhanii gallakkisanii turan. Kanaaf kun dubbii dhugaa qabatamaadha. Mucaa Rajjeesas immoo harka kennatee jira. Mootummaatti dhaqee harka kennateera. Bakka awwaalee reeffa baasee agarsiiseera. Kanatti awwaalee jedhe reeffas baasanii jiran bakka sanii. Kan Ajjeesarra immoo deebisee awwaale. Rabbi waan akkanaa nama haa baraaru. Keessattuu warri ilmoo qabu biyya ormaa kana keessatti ilmoo teessan guddifannaa. Daa'imni teenya guddifannaa. Hireen argee kana daa'imni teenya argeen jennee biyyaa bahanii biyya ormaatitti otoo daa'ima ofiitii guggubatanuu akkana wanni akkana namarratti raawwatamu. Oromoodha sanuu ilma Oromooti. Oromomtu akkatti waan akkana namarratti raawwatu baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Maallaqa kan maaliiti kan funaanamu amma gennu wanti maallanni eenyu funaanama amma mucaan du'e. Lakki mucaan abbirri maallaqa funaannachaa hin jirru obboleettiitti iyya nuti. Obboleessa keenya abbootti maamee obboleessa abbootti maallaqa funaannachaa jiru. Kakiseen mucaan jiru kafaraa jire obboleetti koo. Ani ajjeessu barbaadamneef daa'ima akkana nyaatu. Asama kafuun akkam jirtu obbolaawwan koo jiru. Daa'imni du'ee birrii eenyu funaanuudhaaf hin jedhe baramu. Duraan ture. Otuun duraan kafalame daa'ima nasaa kennaan jedhee. Sa'aatiin isheen maallaqa waan hin kafalle ammas funaan ammas kan biraati. Nama ibsu kukkuttataa biraati. Kana faamsisti addunyaa basibeetta wanti maallaqa funaanamu mucaan hin du'e jettan. Maallaqa funaanuudha jettanii jennaan sababa maallaqni funaanamaa gaafachuu jedhetanii jiisi gaafadde addaan baafanne beektaan heeruman seene malee suuraa mucaa boo'icha gootanii jennaan irra seene malee addaan hin baafanne wanta ta'eef dhiifama naa godhaati. Rabbiin kan jennataa isa godhuu yoomsina. Eeyyee amanaa galee kan dhukkubsatee rabbiin araaramu. Sicha maallaqa nuun jenne tarii yeroo sanas ammas nama gara biraa jira nama miidhamee mucaa waggaa lamaatu baay'ee lapheen ishee banaa ta'ee jira jenne inni immoo mata duree gara biraadha. Isa immoo saaraan sinitti himtu. Nagaa sin gaafadhee jira hunda keessanii maal jettee biroo badaan itti dhaga'amaan jiru. Nagaa si jalaa jenne bar. Okay. Yaada isma sana mari'achaa jirtu moo yaada biraa mari'achaa jirtu naaf hin galle waa'ee daa'ima sanii moo nama biraa yaada biraa jiru warra ollaanan seenne yaada. Okay, ela isaanii mucaa ishee miidhamte kana waa'ee ishee haasaa kan jiranii inni ta'eera waa'ee nama lubbuun jiru maaf hin haasofnu mucaa ta'etu miidhamtee gargaarsa gaafachaa jirran jedhe ani immoo. Eeyyee sirriidha. Intiniidha. Viidiyoo sanillee kan gadhiises isinillee gadhiisanitti natti fakkaata. Viyuu guddaa argatee ture nurratti guranii nurratti gubanii beektaa jarri warri qomcee kanaaf mucaa wayii qubsattee jirti daa'ima olmosti waggaa 3 haa ta'u akkasii dhibee onneedhaan qabamtee biyya keessatti yaalamtee fayyuu hin dandeessu yoo biyya alaa deemte malee jedhanii
Viidiyoon gadhiifamee jira. Ammaaf nurratti gubanii anambiinni durii jiranatti fakkaata jiru. Kanaafi namoonni daa'ima sana bira dhaabannanii gargaarraa jettanii asumaan fooloona taasisaatii galgala akka Itoophiyaatti sa'aatii 4 irratti galgala mana koonan banaa. Yeroo hundumaa waa'ee mucaa sanaa irratti ni mari'annaa. Karaa gargaarsaallee namoota hedduu gargaaraa jira. Ammallee birriin suni hin guunne waan ta'eef akkaawuntiidhaan akkasumallee ragaa dhugaadhaan viidiyoon waraabamee jira. Abbaa ishii wajjiniin abbaan ishii daa'ima sana qabateetu karaa ittiin dhugoomsattanii jechuudha. እና አካውንቲ ፊ ለኮብሲ አባሺ ሱን ሞ ገዲፈሜ ጅራ ቪዲዮ ሰነረቲ ቪዲዮ ሸጥ ቲቆ ቲክታክ አረተ ጀኖ ሶንታኔ ኮምፒውተሩማን ቪዲዮ ጉዳ ወራበሜ አፍ ናሞኒ ዳኢማ ሰነ ብር አበና ልቡን ዳኢማ ሰና ፈዩ ደዳበምቴ ጅርቲ ቢየ ኬሰቲ ዋንቴ ፋርከ ኬኛ ኬሰ ጅራ ኑቲ ጆሎኒ ቢያ በቃ ቢያ ሀምባ ቢዮተ ጉርጉዳ ጅሩሞ ዳኢማ ሰና ብር ቢየ ጅጅሩ ደንዴሲ Borri dhalootaaf fakkeenya karaa ta'uu dandeessi. Kanaaf namni daa'ima sana lubbuu ishii du'a oolchanna jettan hadaraa keessan daa'ima sana bira nuu dhaabadhaan illee akkuma keessan hin beeku. Miidiyaa amarraa walitti dhufeen argeen mucaa kana akka ishii gargaaramtu sagalee ta'aafii jira. Ana qofa osoo hin taane namoota gurguddaa namoota naa oliitu sagalee ta'aafii jira. Namoonni hin dhageenye yoo jiraattan yaada kana isinillee hadaraa keessan akka mucaa sanii bira dhaabattanii jaalala rabbiitiin isin gaafanna. Galatomi Sara warra jala jirtan geessanii jirtanii Sara follow godhaati yookaan obboleessa keenya follow godhaa achirraan gargaaruu dandeessanii. Galgala irratti argamtanii amma hojiirra jira yaada bal'aa kaasnee mari'achuu dandeenya. Jiroo mee viidiyoo tan agarsiisi mee si bira jiramni? Akkam jirtu nagaa keessanii. Amma bakka hojiin jira beektaa galgal footoo isheen isinitti agarsiisa laa mucaa ishee kanadha. Galgalaan isinitti agarsiisa viidiyoo ammaan qaqqabu. Mucaa ishee kan yoo feesbuukii irratti argitanitu ta'ee Dooktar Gurmeessaa jalas jira. Raachuun illee postoteera feesbuukii irratti. Innaa namicha kanadha mucaa ishee kan. Kan koo kan taarree nurratti gubanii tiktaak isaa dheengadda hojjenne san. Taarree guddaa moo? TikTok sinoo jettan TikTok irratti akkaawuntii postotiin haree TikTok kaampaanii nama gubaa. Kaampaanii sinirra haqa isinii galee inni eeyyamu kaampaanii miti kun kan gure namatu gure jira. Maxxansiin osoo hin taane viidiyoo ma wajjiniin gallakkifamee jira beektaa akkuma yuutuubii naannoo irratti gallakkifame. Akka muuziqaa ilasaa amummaa yoo viidiyoo deebitee hojjettee kaampaaniin TikTok akka yuutuubatiin kaampaaniin TikTok waan malakkoo eeyyamu akaawuntii eeyyamu namni irratti gubuu baachuu danda'a galee biyyoo baay'eelee qabaatu baay'eelee eeyyamu si galee amma sabni biraa amma tuusa isaan mee osoo gubanii guyyaa lama tur guyyaa tokko oolee guyyaa tokko oolee gaafa guyyaa lammaffaan gaafa guyyaa lammaffaan irratti gubanii inni naannoo 100 ta'e biyyuun isaan koo naannoo 47 namoota hedduutu ilaalee namoota hedduutu akkaawuntiilee gaafachaa ture keessaa. Naa akkasidha waan hundumaaf iyyuu rabbi jira egaa. Baay'een faadhoo Haroo maaltu garee boyi? Omtuun galle daa'ima tanaa waa'ee daa'ima kanaatirra dubbachaa turre daa'ima akkas bareeddu tokko dubbushee tana buchee koo saree koo birriif jedhanii daa'ima hamma tanaa maallaqaaf jedhanii sanuu maallaqa birrii 100 jedhanii daa'ima tana lubbushii baasan. Ilmi Oromoo sanuuyyuu ilmi abbeeraa ilma abbeeraa jechuun oosumni maallaqaaf jedhanii. Keessatti haroo Arsiidha. Arsii eessaa? Dodolaa. Arsii Dodolaati. Dodola keessaa eessa laata? Addaan baasanii nani? Ani beeku ree waan hin beeku kaa Dodola ganda kam akka ta'e akkas bakka ta'e gaddaa baasee hin beeku guys. Ayer bado
akkasii saara timee samee dubbadhu meeti namni seeraan quba qabdani birri agartii tana amma oromoon badhaadha amma lubbuu namaan baraarrama. Bara beebi kun kana bara ajjeesanii jirani. Saaraan an biraa ajjechaa jirti. Tuni daa'imattiin piroofaayilatti argitan ajjee jirti. Allah. Birri ajjeesanii jiran daa'ima tana. Saaraan kan dubbachaa jirtu daa'ima biraatitu dhukkuba onneetiin dhibamteerti. Kan boo bichaa doon ta'ini kan jirullee haa baraallu. Lubbuutti jirti. Lubbuutti jirti haa baraallu. Birri Itoophiyaa 800 nu gaafatanii kottaa jechaa jirti. Saaraan han biraati irratti gargaarsa kadhachaa jirti. Kanama ajjeesee jira sun birri kuma ibbata akka jedhee lubbuu dabarseera daa'ima. Bara keessa jirru kanan beellu wallaahi waan akka ta'a. Abbaan ajjeese kun qabameera. Qabameera harka kana. Sababii bu'aa maal qaba mootummaan amma nama ajjeese ajjeesu dide keessi nama Sabboontu sabboontuun miira keessa galteerti baay'ee fira mucaa ta'uun ooltu miira keessa galteerti piroofaayilirra godhatteerti waan ta'eef maal gochuu dandeenya ree amma akka qorattanitti abbatu ajjeese moo eessuma moo maaliidha artan? Naan galle anaa wallaahi. ilma abbeeraatiin ajjeesee siin jedhan abbootii gaara ilma obboleessa abbaati kudha amma ajjeesi kun obboleessa abbeeti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Birrii hooggatina fodsaa. Allah. Astagfirullah. Waan akkana biyyi Itoophiyaa bar waan akkanaa keessa jirti. Wanni kun bar waan baratamedha. Bar obboleewwan keenya ani bichaan maatu kanan quba qabu ijoollee torbaa olan quba qabu obboleessa isaanii harkaa fudhatanii birrii amma kanaa fidi. Haadha harkaa fudhatanii birrii amma kanaa fidi. Abbaa harkaa fudhatanii birrii amma kanaa fidi. Oromiyaa qaama tabalaashaate keessattuu wanni kun akka malee baay'achaa kan jiru biyya Oromiyaa keessatti baay'achaa jira. Oromumti Oromoo akkatti nyaachaa jira jechuudha. Maallaqa. Bicoon takka yoo tana boochee birrii kuma ibba lama na gaafatan jettee haga hakimii keenyatiin gargaarree obboleessa ishee akkasitti gallakkifame. Waan akkanaatu deemaa jira biyya Itoophiyaa keessatti jechuudha. Keessattuu biyya Oromiyaa keessa. Aboo uummata maal Ashaangulliitii boo'ichaan argina. Allaha. Kun uummanni dhaga'a. Koomenti cufuu don beeke qaataan cufaani koomenti cufuun beeku. Koomenti waan hin jeeni cufu Abbaa gumaa daa'ima kanaa wallaahi rabbummaan tokko jira. deddeebaat Daa'ima kana rabbi abasu waan biraa maal namiti waan biraa maal haasuu namiti kan biyya keenya addaadha baay'ee biyya keenya addaadha dhugaa. Buddeen isaa kenni qabeetti isaa wallaahi akka hin jiraanne godhe ifallee yaa rabbi. Aduu isaa balleessi jennee kadhannee maal goona? Sabboontuu Oromoo bakka dhufte. Sabboontuu. asirratti mirginaa piliis ijoollee ta'e. Amma tammoo waan boochisu kana daa'ima kana ganni tiktookii sirra adabsiisanii daa'imni urga gaafa hin du'a jedhamee illee itti murtaa'e illee har'aa miti nama keenya feesbuukiin fayyadamu natti fakkaate. Ji'a natti fakkaate rabbiin nama daa'ima kan hiree isaa qabe. Osoo guddateen taphatiin daa'imni osoo deemee bakka takka hin gahin isa qabe rabbiin hiree isaa qabu waan biraa jiru. Kanaafiyyuu ani yoo Ashaangulliitii boo'ichaa kan dhaabuu dhaban ta'e daa'ima ofirraa kaasii tiktookii adabsiisan.
Janni Maaliif maqaan turi ajjeesaa? bakka nan baati. Nama biraa galchi bakka koo. Ijoollee ta'oo takkaa ijoollee fiira takkaatii jedhan. Namni waan walitti aaree ajjeesa isumatu beeka. Waan waliin aare. Fooloo naa deebisi Yoo waliin galchi. aarellee abbaa sana ajjeesuu qaba malee silaa daa'ima kichuu kana ajjeesuu hin qabu. Baay'ee. Ijoolleen biyya bilbilaa daa'imman teessan eeggadha nam tokkotti namani naadhaan. Hatta obboleessa eessumaa haadha. Bakka kanuma wanni biraa jiru. Misha bai deebi mee sagalee kee deebisaara. Gadi akkam jirtaati kaasti kaate. Ana jira dhugaa har'a guyyaa abboo kun uummanni waan bo'oo malee argumaadha bu'iitiin irraa godaatera rabbi sinuume okaa cufadheen irraa baani wallahi cufadheen bahaani ashaan